guyyaa irraa bifamu kootti gammachuu guddaan tunatti dhaga'ama. Guyyaa irraa akka qoosaatti yookaan akka laayyootti kan ittiin ga'ame utuu hin taane chaalenjii garaagaraa keessa darbinee guyyaa irraa kana ga'uu dandeenye gara meedaa kana yookaan immoo gara silxanaa kanaatti dhufuu keenya dura poolisii ta'uudhaaf baay'ee nawwan ture garuu immoo poolisii carraa argachuu hin dandeenye garuu immoo carraa barnoota argan xumuree booddee barnoota xumuruu kootiin booddee gara lafa kanaa dhufe. Leenjiin baay'ee gaarii ture mooraa kana keessa dagallee kaasee waanuma nu fayyadu qabachaa turre naamusa poolisummaa barannee waa baay'ee barree jechuudha. Leenjiin haala bareedaan nu kennamaa ture. Jalqabaa kaanee salaamtaa tuukaandoo salfii waan hunduma isaa haala gaariidhaan haala nu kennameeni baay'ee itti fayyadamnee waan hunduma isaa barannee har'a kun sadarkaa kana irra geenyerra. Uummata magaalaa Finfinnee iftoominaan bifa iftoominaa qabuun bifa gootummaatii eeguu barbaada. Kana booda iftoominaan abdii osoo hin kutanne magaalaa koo fi uummata kan koo eeguu barbaada. ህዝባችን ደግሞ በሰላም በፍቅር ያለ አድሎ በአንድነት ለማገልገል ጀበኛ ቃማቲ ኤገሌ leenjiiwwan adda addaa fudhanneerra ummata keenya tajaajiluuf qophoofneerra asii baanee hawaasatti guyyaa makamnus walqixxummaa fi haqaan tajaajiluu qabna eebbifamuu kootti baay'een gammade naamusii fi ogummaan poolisii sabaaf amantaaf adda qooduun nageenya kan eegsisu miti hundaafuu qaama dhaabbateedha nutis ogummaa fi naamusa poolisiin hojiirra oolchuuf kaaneerra. Hawaasa kan inni tajaajilu haala gaariidhaan ija tokko ilaalleet sabaan otoo hin qoodiin akkuma mooraa kana keessatti leenjicha fudhanneen haalum sanaan uummata keenya ija tokkoon tajaajila. Nageenya magaalaa Finfinnee eegsisuudhaaf gama kootiin kutannoo guddaan qaba. Nageenya eegsisuudhaaf immoo karaa kamiiniyyuu kutataadha. Nageenya akkaataa leenjii fudhannee amma wanti leenjiin hin jiru akkaataa ittiin leenjiin hin baanee uummata keenya tajaajiluuf qophiidha.